السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني هردفتو تكية أنتنا برمسا برباتشسات جتشارا برمسا يدون كيسم بربادن قبل ديس فين جرا جتشارا أكمتي تايتلي جتشارا فيديو يرو يوتيوبر رتي قد يفن جتشارا تريتي دوغنغورو قد يسو دندنا تريتي أموتو إردبني أموتو سرسو بربانا جتشارا أكمتي تايتلي جتشارا فيديو كنا أكمتي جرا شو دندنا أكسما تنبينالي إسا أكاتا تجيرو ولي إلا أنا سلطيدا وروني ماتي channel كناف حاروتاتن سبسكرايب لايك شير غدا نجد سنجرا أما جرا برمسات إملا دوران درستني يوتيوب استوديو يوتيوبروني كيسانو إن ولا التنجرا نمون نموتو يوتيوب استوديو من بينه بلاستور كيس سنتني جتشارا يوتيوب استوديو جتني يوتيوب ريستني جتني إني أرجعتو جتشارا يوتيوب استوديو كجرا مكونو كنافو قبو فدا سنجرا وروني جتشارا قبو فتني بالبلا كيس إيران قبني قبو فدا سنجرا أما كالتمان إسا كيس سينا جتشارا يوتيوب استوديو بالبلا كينا إرا يرو توكوف نسينا جتشا erga YouTube studio bilbila keenya raaseenee jennee jechaadha akkanatti nuuf baha jechaadha erga akkasitti inni nuuf bahee jedhee kunoo qaama xiyyaan isin mul'isu jiru kana jechaadha isa kana content ka jedhu kana yeroo tokkoof ni cuqaastanii jechaadha. erga cuqaasnee innee kunoo jechaadha viidiyoon isin yuutuubarra gadhiiftanii jettan hedduun isaanii jechaadha akkanatti isin bahaa jechaadha. Kanneen keessaa jechaadha tambinalii isaatii fi akkasuma mootuu taayitilii isaa jechaadha taayitilii wanti jedhamu kunoo barreeffama kanaa jechaadha jijjiiruu yoo barbaaddan jechaadha irra deebitanii haaromsuu barbaaddan karaa ittiin jijjiiruu dandeenyu wayii ilaallaa isin jedha kun ammootuu viidiyoodha jechaadha shoortii warroonni shoortii hojjettanis shoortii illee kun asuma jijjiiruu dandeettanii jechaadha. Shortis asumaan jijjiiruu dandeettanii akkasuma laayivii illee jechaadha warroonni laayivii seentanis jechaadha laayivii seentansan jechaadha akkasuma tambinalii isaatii fi akkasuma taayitilii isaa karaa ittiin jijjiiruu dandeettan akkasuma wantoota hedduu jechaadha ittiin sirreessan jecha karaa kanaan jechaadha dogongoraan gadhiisuu danda'anii wantoota hedduu nama mudachuu danda'a jechaadha kanaaf ammaan tana akkamitti akka taayitilii fi tambinaliitti jijjiiruu waliin ilaalaa hordoftoota kiyya nafaa turaa isiniin jedha ammaaf mee viidiyoo kana irratti yeroo tokkoof ni cuqaasa. Kunoo viidiyoo irratti yeroo cuqaasee jedhu akkanatti naaf bahaa jechaadha ergasii illee kunoo mallattoo kunoo akka qalamaa jirtu sana isa kana ni cuqaastu jechaadha. Erga cuqaastanii jettanii kunoo asitti bakka kanatti taayitil jedhaa jechaadha. Taayitilii isaa jijjiiruu barbaadan fakkeenyaaf an fakkeenyaaf koppii godhadhee isa waan haquun barbaanneef jechaadha kunoo amma irraa haqee jira jechaadha wanta barbaadan jettanii jechaadha yoo barbaadanii kunoo bakka kanaan seef gootanii jechaadha jijjiirachuu dandeettanii jechaadha an ammaaf jijjiiruu waan hin barbaanneef kama qaraa irratti dhiisuu barbaadaa jechaadha akkasuma mootuu wantoonni biraallee viidiyoo keessan sirreessuu wanti isin barbaachisu jechaadha diskiripshinii isaa jechaadha fakkeenyaaf hammamee diskiripshiniin viidiyoo kana maal fakkaataa ka jettan taate wantoota hedduu jechaadha ittillee dabaluu dandeettanii jechaadha akkasuma mootuu pilaayilistii yoo qabaatanii jettan mootuu pilaayilistii keessatti hidhuu dandeettanii jechaadha taagii isaallee mootuu wantoota hedduu jechaadha hordoftoota kiyya kanaaf jechaadha amma ani taayitilii kama duraanii irratti deebifadhaa jechaadha akkasuma mootuu tambinalii isaa jijjiiruu barbaadan tambinalii wanti jedhamu jechaadha kunoo yeroo jechaadha yuutuubar irratti ilaalamu jechaadha suuraa gubbaa kanarratti kunoo akkanatti mul'atu kana jechaadha kanaaf ammallee isa kanas jijjiiruu yoo ka barbaannu taate kunoo
mallattoo furaa san tuqnee jechaadha akka qalamaa jiru san tuqxanii yoo jettan akkanatti nuuf baasaa jechaadha. Kanaaf kunoo change ka jedhu kana argartan natti fakkaata. Change ka jedhu kana cuqaastanii jechaadha. Change kallattimaan jechaadha gara qafoo keessan irraa isin geessa. Ka qopheeffattan san jechaadha 16 jechaadha 16/9 ka qopheeffattan san tambilalii fiddanii irra godhachuu dandeettanii hordoftoota kiyya eegaa anammaaf nan barbaachisu barumsumaaf isin itti mul'isuufi eegaa kanaaf jechaadha warroonni jechaadha taayitilii isaatii fi wantoota adda addaa descriptionii jechaadha taagii isaa jijjiiruu barbaadan wanta isinitti tolee irra godhachuu dandeettanii jechaadha. Kanaaf akkanatti filachuu dandeettanii jechaadha. Akkasuma ammootu warroonni jechaadha barumsa kiyya kan asin dura barsiisee argachuu barbaadan jechaadha yuutuubar seentanii sultuub app jettanii yoo itti barreessitanii jettan sultuub app jettanii irra barreessitanii jettan kallattimaan sarchii yoo gootanii jettan kallattimaan chaanaala kiyya irra isin geessa jechaadha. Kallattimaan chaanaala kiyya irra isin geessa isin jedha hordoftoota kiyya barnoota hedduu barsiisee jira jechaadha. Viidiyoo ka jedhu kana irra gootanii jettan kunoo viidiyoo ka jedhu kana irra gootanii jettan kunoo akkuma argaa jirtan barnoota hedduu barsiisee jira isin dura kanneen keessa seentanii jechaadha. Gaafiin keessan ka yeroo hedduu keessan illee nu gaafataa turtan deebii isiniif taa'ee ni abdadha. Akkasuma ammootu laayivii akkasuma ammootu pilaaylistii kee jala seentanii jechaadha. Barnootaan gargar qoodee jira. Barnoota editing jedhee barnoota telegiraamaan wal qabatu akkasuma dawaa fi barnoota islaamaadha. Barnoota imeelii barnoota yuutuubii jedhee wantoota adda addaatiin jedhee pilaaylistii kee jala godhee jira jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan pilaaylistii kee jala seentanii barnoota isin barbaachise gosa barnoota isin barbaachiseetiin jala seentanii barachuu dandeettanii hanga barumsa itti aanu walitti deeminutti hordoftoota kiyya nagaan turaa isinin jedha. Yaada yoo qabaattan komentii naaf kahaa.